Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Amiin. Jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo biyya keessaas biyya alaas kan jirtan, maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin nagaan isiniin jedhaa. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Amiin. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Waaqayyoon abbaan jallaa, abbaan dhiifamaa, akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin dheekkamin kan yeroo kanaan kan nu ga'ee maqaan isaa kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Obboleewwan koo yeroo darbee waa'ee fannoo Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos wajjin ilaaluun keenya ni yaadatama. Obboleewwan koo manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo waa'ee amantaa ishee keessatti waa'ee fannoo maal jettee barsiiftii, akkamitti barsiiftii waan jedhu san hanga tokko wal hubachiisuu keenya ni yaadattu. Keessattuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga fannifamee fannoo dhala namaatiif mallattoo godhee erga kenneen boodaa Ayhuudonni waggoota baay'eedhaaf fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos awwaalanii akka turanii wajjin ilaallees turre. Isumarraan immoo wal qabatee akkamitti fannoon Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka awwaalame sanii argamuu danda'e waan jedhuuf dursinee waa'ee seenaa qulqulleettii Illeenii wajjin ilaallee turre.Illeeniin jechuun abbaa warraati ishee amanamtuu kan taate, amantii isheetiinis cimtuu kan taate wajjin ilaaluu keenya ni yaadattu. Amma nuti garuu seenaa Illeenii haasa'uu miti. Guddaan wanti nuti beekuu qabnu waa'ee fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositi. Fannoon Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkamitti argame waan jedhu sanii gabaabbinumaan har'a immoo mata duree keenya keessatti wajjin ilaalla.Illeeniin abbaa warraa ishee erga ishee shakkeen boodatti bishaan itti gatuu ni yaadattu. Erga bishaan itti gateen boodatti mootichi biyya biroo kan amantaa kiristaanaa hin taane ishee fuudhee ture. Erga ishee fuudhee boodatti immoo isheenis dhaloota Kiristoositiin booda bara 258tti namicha Qosxonxiinoos mucaa jedhamu mooticha sanii deesseefi. Wanti kanarratti beekuu qabnu kiristaanotaa wanta tokkodha. Innis isheen kan itti heerumtee namoota amantaa kiristaanaa hin fudhanne mootichatti. Garuu isheen erga itti heerumteen boodatti mucaa maqaan isaa Qosxonxiinoos jedhamu deesseefi. Isheen garuu amantaa isheetiin cimtuu waan taateef wangeela yookiin macaafa qulqulluu waan beektuuf mucaa isheetiif yeroo harma ishee hoosiftuu waa'ee amantaa kiristaanaa barsiisaa turte. Ilaalaa yaa obboleewwan koo, har'a nuti immoo hawwatiin keenya maal nu barsiisaa jiru laata? Nyaata bichaa nuuf kennu moo waa'ee amantaa keenyas nu hubachiisaa jiru laata? Kanaaf obboleewwan koo keessattuu iyyuu dubartoonni Waaqayyoon humna cimaa tokko isiniif kennee jira. Ijoolletti dhiyeenyaan waan hunda rakkoos ta'e gammachuus ta'e kan ijoollee isaanii yaada ijoollee isaanii hubachuu kan danda'u harmee isaaniiti. Kanaaf amantaa keenyas nyaata bichaa osoo hin taane nyaata lubbuu kan ta'e wanta Waaqayyoodhaan walitti nu fidu, wanta Waaqayyoodhaan walitti nu dhiyeessu, wanta manni amantaa keenyaa barsiiftu ijoollummaarraan barsiisuu qabna obboleewwan koo. Ijoollee keenya akka itti barsiisaa guddisuu qabna. Seenaa Museerraa kan hubannu akkasi. Musee kan barsiisee abbaa isaatii miti. Musee jechuun nama bishaan keessaa argame jechuudha. Bishaan keessaa argame. Harmeen isaa garuu
waa'ee seenaa Israa'elootaa, waa'ee Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob barsiisaan turte. Harma bichaa miti kan kennite. Nus yaa obboleewwan koo ijoollee keenyaa fi uffata bituu bichaa miti, nyaata kennuufi bichaa miti, waa'ee amantaa isaaniitis hubachiisu qaba. Duraan dursinee nuti waa'ee amantaa keenyaa yoo hubannedha kan kana goonu. Waa'ee amantaa keenyaa yoo beeknedha wanta kana kan goonudha. Ijoollee keenya naamusa kiristaanummaa barsiisaa jirra. Wangeela akka hubatan taasisaa jirra. Kana yaa obboleewwan koo hundi keessanuu fuulduratti seenaan kun geeddaramu qaba. Illeen irraa wanti barannu kanadha. Illeenin cimtuudha wanti jennu mucaa ishee gaafa harma ishee hoosiftu waa'ee amantaa ishee barsiisaa turte. Waa'ee Waaqa tokkoo barsiisaa turte. Waa'ee kiristaanotaa barsiisaa turte. Kanaafidha innis erga guddateen boodatti abbaan isaa mootii waan tureef abbaan isaa erga boqateen booda ilmi kun Qoonxooxinoos aangoo biyya bulchuu qabate. Yeroo inni aangoo biyya bulchuu qabatutti seenaa yeroo sanitti bahee ture. Manni xaawotii haa banamu, manni amantaa haa cufamu, yookiin beeta kiristaanni haa cufaman, kiristaanonni haa badan jedhamee labsiin kiristaanoo irratti labsamee ture. Bara mucaan ishee aangoo qabatetti seenaan kun hundi isaatiyyuu hafee manni xaawotii haa cufamu, manni amantaa yookiin beeta kiristaanni haa banamu jedhamee labsiin labsamee ture obboleewwan koo. Egaa seenaa kana keessatti wanti hubannu erga abbaan Qoonxooxinoos du'ee booda mootiin Diiyaaqiloonxoos irraan deebi'ee dubbisaa Diiyaaqiloonxaanos jedhamu manni xaawotii yookiin waaqa harkee yaa banamu, manni kiristaanaa haa cufamu jedhee labsii waan baaseef kiristaanonni dhiigni isaanii ni lola'ee jedha. Kiristaanonni baay'een yeroo sanitti du'anii turan. Har'a nuti amantaa keenyaaf ni duunayi. Amantaa keenyaaf nuti dhuguma duunayi. Dhuguma nuti amantii keenyaa fi ejjennee jirra yaa obboleewwan koo. Amantaa keenyaaf ammam quuqamname. Beeta kiristaanni gishee ishee rakkattetti ammam beeta kiristaana siif jira jennaa yaa obboleewwan koo. Kanaadhikaa labsiin kun erga irratti labsameen boodatti dhiigni kiristaanotaa akka bishaanii lola'ee nun jedha seenan. Akka bishaanii lola'ee. Isaan garuu gammachuudhaan boqotan. Gammachuudhaan maaliifuu Kiristoos isaan wajjin jira waan ta'eef yaa obboleewwan koo. Obboleewwan koo biyya ormaa keessa jirtan keessattuyyuu obboleewwan koo biyya alaa Arabaa keessa jirtan hedduu rakkoon baay'een akka sanarra ga'u meeqa akka ajjeefamaa akka jirtan ni dhageenyas ni arginas. Garuu abdiin kutatinaa. Waaqni keenya rafuu abdiin kutatinaa. Abdiin kutannu Waaqayyoorraa. Waaqayyoo bira immoo kan itti geenyu rakkoo adda addaa keessa yoo dabarredha. Kiristoosiin kan wal argannu rakkoo adda addaa keessa yoo dabarredha. Garuu cubbuurraa Waaqayyootti haa dhiyaannu. Gaabbii haa gallu. Isatti haa boonyu. Yaa abbaa keenya hoo jennetti haa boonyu yaa obboleewwan koo. Kanaaf yeroo hundaayyuu amantaa keenyaan cimuu qabna jechuudha. Waaqayyo dabarsee mootichi Diiyaaqiloonxaanos jedhamus ni boqotee erga inni du'een boodatti Qoonxooxinoos immoo aangoo qabate. Qoonxooxinoos aangoo erga qabateen boodatti innis samii keessatti mallattoo fannootiin kanaan ni moota kan jedhu waan itti mul'ateef meeshaa lolaasaa irrattiyyuu mallattoo fannoo taasise. Waan nama ajaa'ibu. Seenaan ni jijjiirame. Seenaan sun jijjiirame jechuudha. Biyya Roomaa hunda keessatti aangoo waan qabuuf aangoo kana immoo yeroo sanitti mootonni garaagaraa wal lolu waan ta'eef mootota sanii mo'achuudhaaf immoo mallattoo isaaf kenname mallattoo fannooti jechuudha. Mallattoo fannooti. Kanaaf mallattoo fannoo kanaan ni moo'ee jechuudha. Erga moo'ee boodatti
innis jechuudha ni gammadee Phaaphaasii Episkoophosii Niqoomeediyaa Awusaaniyoos harkatti maal ta'e ni cuuphamee jechuudha. Garuu seenaa kana keessatti waa lamatu jira. Warri mootichi Qonxaanxinoos yookiin mucaan Illeenii cuuphamee jira warroonni jedhanis hin jiru. Warroonni immoo hin cuuphamne warroonni jedhanis hin jiru. Walumaa galatti garuu cuubamus baatu kiristiyaanaaf hojii guddaa raawwatee jira. Kiristiyaanaaf hojii guddaa raawwatee jira jechuudha. Sanaan booda labsii duraan mootichi Diyaaqilaanxaanos baase manni waaqa arkee haa banamu. Beeta kiristiyaanni immoo haa cufamu jedhee labsii baase san immoo mootichi maal jedhee jire manni waaqa arkee yookiin xaa'otii haa cufamu manni kiristiyaanaa haa banamu jedhee labsii kiristiyaanota hunda addunyaa irratti labsee jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Manni kiristiyaanaa gadadoo waggaa 300 booda 300dhaaf baroota 300f dhiigni kiristiyaanota akka bishaanii lola'aa ture. Manni kiristiyaanaa barbadaa ture. Baay'een isaanii jechuudha. Erga mootichi kun immoo aangoo qabatee jechuudha waggoota 300 boodatti manni kiristiyaanaa boqonnaa argatte jechuudha. Boqonnaa argattee innis mootii gaarii jedhamee yaadatamaa jechuudha. Mana kiristiyaanaa keenya keessatti Qonxaanxinoos yookiin ilmi mucaan Illeenii mootii gaarii jedhamee yaadatamaa jechuudha. Mirgaa fi carraa yeroo san mana kiristiyaanatiif kenname mee muraasa isaa halaali. Yeroo inni mootii itti ta'etti jechuudha. Inni jalqabaa bara 315 seera ba'een bataskaan kafaltii gibiraa irraa bilisa haa taatu jedhe. Mootonni kuwwan maal jedhanii murteessanii manni kiristiyaanaa mooticha saniif gibira kafaluu qabdi jedhanii kan irratti murtaa'e sun irraa maal ta'e ni ka'e jechuudha. Guyyaan dilbataa guyyaa boqonnaa fi guyyaa kiristiyaanotaa ta'e kan itti murtaa'e yeroo sana jechuudha. Mooticha kanatti murteesse ilaala. Yeroo baay'ee jechuun wanta kanarratti wantoonni baay'een hin ka'a. Ibsa isinii godhaan obboleewwan koo kanarratti akka wal walaa hin dhoofnetti jechuudha. Macaafa qulqulluu yoo ilaallu guyyaan Waaqayyoon kabajaa jedhee Sanbata jedhamtee abboommii kurnan keessaa isheen takka Sanbatin akbiru Sanbata kabajaa kan jedhamte Qidaamedha. Na hubadhaa yaa obboleewwan koo. Guyyaan Waaqayyoon kabajaa jedhee yookiin gooftaan Waaqayyoon guyyaa addunyaa kana itti uume itti boqate jechuun itti xumuree jechuudha malee Waaqayyoodhaaf boqonnaan hin barbaachisu. Guyyaa Waaqayyoon itti addunyaa kana uumee uumamoota 22 itti xumuree guyyaa Qidaameeti yookiin Sanbata xinnaatii jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii garuu guyyoota lachuu ni kabajji. Maaliidhaaf Sanbata guddaa kabajji? Qidaamee maaliif hin kabajne yoo jettan Qidaameenis Sanbanni guddaanis ni kabajama. Irra caalatti Qidaameen caalaa Sanbanni guddaan kiristiyaanota biratti kabajaa guddaa kan itti argate inni jalqabaa guyyaa kiristiyaanonni mirgi isaanii waggoota 300 dura dhiigni isaanii dhangala'aa ture guyyaan itti bilisa ba'anii kiristiyaanotaaf mootichi Qonxaanxinoos jedhamu labsii itti baase guyyaa addaati guyyaa kiristiyaanonni boqonnaa itti argatan tokko. Inni guddaan garuu maaliidhaaf murtaa'e guyyaa sanitti waan jirudha. Inni jalqabaa gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos ergamaa isaa qulqulluu Gabri'eel ergee haadha keenya Maariyaamiidhaan jechi gadaamessa kee keessa ni bula guyyaan jedheen guyyaa Sanbata guddaati. Manni amantaa keenya akkanuu barsiiftetti jechuudha. Efi guyyaa kamii? Guyyaa Sanbata guddaati. Guyyaa ergamaa Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel haadha keenya Maariyaamii bira dhufee
sagalee misirrichoo yookiin sagalee gammachuu itti hime guyyaa kamii? Guyyaa sanbata guddaa tokko. Guyyaan haati keenya Maariyaamiin gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos itti deesses guyyaa sanbata guddaati. Lama. Sadaffaa guyyaan gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos du'a moo'ee itti ka'e guyyaa kamii? Guyyaa sanbata guddaati. Kanaafuu guyyaan kun kaakuu haarawaa keessatti guyyaan sanbata guddaa guyyaa addaa waan ta'eef guyyaan kun akka kabajamu taasifame jechuudha. Kanaafuu manni amantaa keenyaa guyyaa sanbata guddaas qidaames ni kabajji. Kiristaanonni haala kanaan naaf hubachuu qabdu jechuudha. Inni biraa immoo namni qabeenya isaa mana kiristaanaaf nan kenna yoo jedhe manni kiristaanaa dhaaluu akka dandeessu mirgi kaa'ameefii jira. Ani fakkeenyaaf yeroo sanitti dhuunfaa kootiin qabeenyi koo hundi mana kiristaanaaf haa ta'u yoon jedhe mirga qabaa jechuudha. Kanaaf mootichi kun hin taasise jechuudha. Inni biraa immoo kiristaanummaan amantaa biyyoolessaa akka ta'u. Amantaan kiristaanaa amantaa biyyoolessaa ta'eetoo akka beekamtii kennee jechuudha. Kanaafiyyuu ilmaIlleeniitiif Qosxonxinootiif galanni haa ta'u jennaa jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa yeroo hunda isaatti isa yaadatti jechuudha. Wantoota biroos wantoota baay'ee hojjetee jechuudha. Itti aansuudhaan inni guddaan gara yaada keenyatti yoo dhufnu mootittiin illeen akkuma bishaan keessatti yeroo turtee wareega yookiin silatii waaqayyoodhaaf galchaa akka turte mucaa ishee kana fayyadamtee mootittiin illeen fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos bakka inni awwaalame baasuudhaaf bara 327tti gara Yerusaalem deemte. Adeemsa ishee eegalte jechuudha. Maaliifoo ilmi ishee mootii waan ta'eef ishee qarqaaraa. Kanaaf isheenis carraa kana fayyadamtee wareega yookiin silatii ishee san galchuudhaaf waan waadaa waaqayyoodhaaf seente saffiidhaan baasuudhaaf qarqaarsa waaqayyootiin bara 327tti garam deemte? Gara Yerusaalem deemte jechuudha. Yommuu achi geessus odeeffannoo garaagaraa walitti qabuu eegalte. Maaliifuu waggoota 300 ilaalakaa waggoota 300f irraanfatame waan ta'eef fannoon gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos jechuudha. Boodarra garuu manguddoo wayii argatte. Manguddoon kunis maqaan isaa Kiraakoosiidha. Kiraakoos nama jedhamu nama umriidhaan deeme manguddoo walitti siqxee haasofsiiftee jechuudha. Kunis humna waaqayyootiin wanti hundiyyuu waaqayyootu haala mijeessaaf jira jechuudha. Isas itti siqxee hin gaafatte. Innis abboonni koo akka jedhanitti abboonni koo akka haasa'anitti afaanii gara afaanisitti afoolaan jechuudha. Wanti dhufe ni jira. Innis gaarota sadeen kana keessaa gaarri tokko gaara fannoon gooftaa jala jiruudha jedhee ni dubbate jechuudha. Kanaaf ishee sin gorsee maal jedhee gorsee muka walitti qabii aara aarsii ixaana itti qicii kadhannaa taasisi jedheeni isheenis hin taasiftee jechuudha. Kana booda daamotii hiitee ixaana baay'ee itti naqxee maal taasiftee? Kadhannaa taasiftee jechuudha. Kiristaanotaaf wanti guddaan humni maal jechuudha? Kadhannaa jechuudha kiristaanota. Kadhannaan ala waan tokko raawwachuu hin dandeenyu jechuudha. Kunis fulbaana bulii 16 ture. Fulbaana bulii 16 guyyaa daamaraa isheen gubtee bakka fannoon gooftaa itti argame guyyaa itti beektedha jechuudha. Kanaaf erga kana gooteen boodatti aarri sun
ol baheetu jechuudha. Aarri sun bakka fannoon gooftaa jiru irratti sagadee nuun jedhu abboonni. Bakka san mul'isee jechuudha. Hin mul'isee achiin booda isheenis fulbaana 16 jechuudha yookiin maskaramii 16 qonna eegalte jechuudha. Qonni kan itti eegale fulbaana 16. Ammas wanti hubachuu qabnu guyyaan fulbaanni 16 guyyaa fannoon gooftaa itti bahee miti. Guyyaa Illeeniin daamotii walitti qabdee gubdee ixaana itti naqxee kadhannaa taasifte bakka san beektedha. Bakka san guyyaa beektedha. Guyyaan 16 yookiin fulbaanni 16 immoo gaafa qofforaan yookiin qotuun itti eegalamedha jechuudha. Garuu fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan bahe bitootessa bulii 10. Bitootessa bulii 10. Abboon bitootessi bulii 10 tsooma keessa waan ooluuf yookiin soomii keessa waan ooluuf guyyaan kun immoo guyyaa gammachuu kiristaanotaa waan ta'eef soomiin immoo guyyaa nuti cubbuu keenyatti gaddinee waaqayyotti dhiyaannu waan ta'eef abboonni guyyaa qoffaaroon yookiin guyyaa qonni itti jalqabametti kabajamuu qaba jechuudhaan murteessanii jechuudha. Ishee murteessan malee guyyaan fannoon gooftaa itti bahee bitootessa bulii 10 jechuudha. Kanaafuu haala kanaan waliif hubachuu qabna jechuudha. Erga fannoon gooftaa erga bahee boodatti hattuuwwan yookiin shiftoonni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos biratti fannifamanis wajjin awwaalamee ture waan ta'eef akkamitti addaan baasanii namoota ijji isaanii jaamee jiru fidaniitoo akka raajii raawwatu hin taasisanii achiin booda fannoo gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos hin beekani jechuudha. Kanaan boodaIlleeniin fannoo gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos achi erga baasifteen boodatti Golgotaatti jechuudha. Bataskaana ijaarsiftee fannoon gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos achi akka taa'u ni taasifte jechuudha. Kunis bara 328tti jechuudha. Isheenis waggaa ishee 80tti bara 328 maal taate boqattee jechuudha. Erga fannoo gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos baafteen booda jechuudha. Kanaaf manni amantaa keenyaa ishee ni yaadataa jechuudha. Haaluma kanaan fannoon gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos Golgotaatti beeta kiristaanni yookiin manni kiristaanaa ijaaramee achitti galee isheen immoo bara 328tti addunyaa kanarraa waggaa 80 isheetitti boqatte jechuudha. Kanaaf yaa obboleewwan koo seenaa kanarraa wantoota baay'ee hubachuu dandeenya. Keessattuu ciminni Illeenii waadaan isheen beeta kiristaanaaf goote ilma ishee akkamitti akka isheen guddifte. Jenneetuma seenaa bichaa ilaaluu miti. Seenaa sanarraa maal barannaa? Keessattuyyuu dubartoonni waan baay'ee irraa baratu. Fakkeenya isiniif ta'uu qabdi. Akka mana amantaa keenyatti dubartoonni madaraka irratti ba'anii yookiin waltajjii irratti ba'anii wangeelli hin barsiifamu jedhama. Garuu kan wangeela bu'uura jechuudha. Wangeela bu'uuraa kan barsiisu dubartoota itti fayyadamaa. Itti fayyadamaa. Ammaan warroonni biyyoota alaa keessa jirtan amantii keessanii cimaa, amantaa keessan beekaa, amantaa keessan hubadhaa. Sanaan booda immoo gaafa waaqayyoon jedhee gaa'ela keessan gaafa raawwattanii waaqayyoon immoo ijoollee eebbaa akka isiniif kennu kadhannaa taasiftan. Sanaan booda immoo ijoollee keessan waa'ee amantaa barsiisaa deemtu jechuudha. Yeroo sanidha waaqayyo irraallee kan gatiitti argattan. Ijoolleen kennaadha jedha. Kitaabni qulqulluun ijoolleen kennaadha erga ta'e immoo ijoollee san kunuunsuun nurraa eegama jechuudha. Yaa obboleewwan koo waaqayyoon yoo jedhe immoo guyyaa biraa wajjin ilaallu fannoon gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos irratti
fannifame sun eessa jira waan jedhu wajjin ilaallaa. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Warroonni sagalee kana dhaggeeffattan yuutuubii koo garbicha waaqayyoo jedhu kana sabskraabii gochuudhaan waan isiniif hin galle yoo jiraate immoo garuu gaafachuudhaan wajjin haala sirriitti fuulduratti itti fufna. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Araarsummaan haadha keenyaa eegumsi qulqullootaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Ayyaanni kun ayyaana gaarii hunda keessaniif iyyuu haa ta'u. Warroonni biyya alaas biyya keessas jirtan nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Sabskraayibii naaf godhaa, laayikii godhaa jedhaa. Ciao, ciao, ciao. Waaqayyo yoo jedhe walitti deebina guyyaa biraa.